wanti inni dubbatu lafeerra malee lafa kan hin buune kan hin buune ka qeerrollee ta'ullee rumii gabaabduu tana keessatti waan guddoo saba isaatiif hojjetee garsiisuu danda'e rabbi urmii arraageessaa kennuufillee fuulduraafis kabajamaa ka hedduu jaalannu artistii keenya artistii Hacaaluu Oppa ambaasaaddariidha jechuudha. Naaf simadha. Hacaaluu guyyaa dura waa'ee Oppaa kanatti himna asuma ji'a muraasa dura ilillumatti ol argine. Sakandii weettiin fudhanne dafeetuma isin faana hojjechuun barbaadan hunjee. Wanti guddaan isarraa hubanne maali? Haaceen keenya ummata keenya karaa irratti jarri ajjiisaa beekofaaf osoo hin tahin lammii keenya ka baadiyyaa magaalatti osoo imalu magaalaa keessatti rakkina tajaajila fayyaa sirrii ta'e dhabuun du'aa jirus saniifis waa gochuu akka barbaadu sirriitti irraa hubanne saniif hedduu jaalannaa akka Oppaatti hedduu galatoomfachuu barbaannaatti si'a tokko nu galatoomfadha. Galatooma Dr. Guddataani jalqaba gaafa haasaa jalqaban hin sodaachistu jedhanii turani. Kan isaan hin sodaachistan ammoo amma akka sodaachisuu dandeessan. Maalumaaf bakka akkasii kana affeeran naan galu yeroo baay'ee awwaltajjii irratti daqiiqaa 5 tokko geeraruu malee haasa'uun baay'ee bakka ispeeshaalii obbo Jawaar Mahaammad jiran kanatti haasa'uun kan akka Dr. Guddataa jiran kanatti haasa'uun baay'ee ulfaata. Haa ta'uutii gaa erga jettanii numa yaala jaarsa jalattan guddadhe waan ta'eef. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota hayyoota Oromoo hundi keessan duraan dursee waldaan hakimoota Oromiyaa ambaasaaddara godhee ulaagaa kamiin akka ambaasaaddara na godhee himuu yaalaniiru Dr. Ililliin garuu gadi fageenyaan naa liqinfamuu baatus carraa kana argachuun tarii eebba abbaa kiyya addaaf addunyaa siifaa kennu kan jedhu irraa waan dhufe fakkaata. Gammachuu guddaanan simadha jechuudha. Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Uummanni Oromoo akka barbaadetti, akka yaadetti, akka dhaaba siyaasaattis ta'uu danda'a, akka waldaa hakimoota Oromiyaattis ta'uu danda'a, akka qotee bulaa Oromoottis ta'uu danda'a. Ijaaramee waan saba isaatiif malu akkasitti waldaa hakimoota Oromoo dhaabna jettanii otoo wal geessan yookaan abaa'oo duuba jira jedhama yookaan egaa maqaan hin dhabamu waan Oromoodhaaf kennamu. Isinis immoo kanas gochuun dandeessan namni gochuu danda'us immoo yoo baay'ate 2 3 4 hin caalu innis yaadatti hafa jechuudha. Kanaaf bu'aa dhiigalmaan Oromooti jechuudha guyyaan har'aa kuni akkuma Dooktar jedhanitti gara fuulduraattis wareegama abbootii keenya irraa kaasee amma dhaloota ammaatti kaffalame kanaaf Oromoon akka Oromootti ijaaramuudhaaf furmaanni inni jiru. Akka dhaaba siyaasaatti dhaabbilee hedduu qabna. Isaanis maquma qofa osoo hin ta'in dhaaba jechuun yoo gadi fagaatee dhaabbateedha. Gadi fagaatanii haa dhaabbatan hundi isaanii. Inni guddaan garuu akka sabaatti ijaaramuun uummanni Oromoo uumamaan hayyu warra sirna gadaa kalaqee seera gadaa keessatti dimookiraasii